Konkololessa torba guyyaan jummataa akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media cunfaalee gabaasa har'aan isinitti himaa cunfaalee kana kan isinitti himu an Rastam Mahammad jalqaba irratti immoo matootii gabaasa keenya har'aatiin isinitti hima. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi giifti duree Zinaash Taayyaachoon godina Baaleetti loojii diinshoo daawwatanii jiraachuun gabaafame. Itoophiyaan ji'oota sadeen dabran keessaa galii alergiirraa doolaara miliyoona 49 ol argachuu beeksifte. Pirezidaantii Taayyeen sirna gaggeessaa reeffaa Raayilaa Odingaa irratti hirmaate. Ajajaan ajajichaa Leetanaal Jeneraal Shumaa Abdataan giddugala leenjii ajaja duultota addaa humna koomaandoo amansiisaa leenjisuun gahumsaa jirraa jechuun miidiyaadhaaf ibsa kennan. Itoophiyaatti ministeerri maallaqaa obbo Ahmad Shideen aangaa'ota koorporeeshinii faayinaansii misooma idila addunyaa Ameerikaa waliin marii gaggeessuun himame. Naannoon Gaambeellaa kurmaana tokko keessatti warqee kiiloogiraama 1,500 ol baankii biyyoolessaatti galchuun himame. Kanneen matootii cunfaalee gabaasa keenya kan guyyaa har'aatii amma immoo bal'ina gabaasa keenyaattiin isin dabarsaa hanga xumuraatti na waliin tura. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi giifti duree Zinaash Taayyaachoon godina Baaleetti loojii diinshoo daawwatanii jiraachuun gabaafame. Ministeerri muummee FDR Dr. Abiy Ahmedii fi giifti duree Zinaash Taayyaachoon godina Baaleetti loojii diinshoo ijaarsarra jiruu fi lafa margaa geessee daawwatanii jiran. Akka waajjirri ministeera muummee miidiyaa hawaasummaa isaatiin ifoomsetti muummicha ministeeraa dabalatee giifti duree Zinaashii fi hooggantoota olaanoo mootummaa biroo waliin ta'uun loojii diinshoo ijaarsarra jiruu fi naannawa isaa akkasumas lafa margaa geessee daawwachuu gabaase. Paarkiin gaarreen Baalee Finfinneerraa kallattii kibba bahaatti fageenya kiiloomeetira 400 irratti argamu kun bal'ina iskuweer kiiloomeetira 2,000 qabaachuunis himame. Paarkichi gaara Itoophiyaarraa ol ka'insaan sadarkaa lammaffaa irratti argamuu dabalatee haala teessuma lafaa dinqisiisaa bineensota bosonaa lafa margaa fi mukkeen gosa garaagaraa qabaachuu isaan paarkii tokko keessaa addunyaa gargaaraa jaamee yaamamuurraa akka geessu waajjirichi ibse. Itoophiyaan ji'oota sadeen dabran keessaa galii alergiirraa doolaara miliyoona 49 ol argachuu beeksifte. Koomishiniin investimentii Itoophiyaa ji'oota sadeen darbanitti Itoophiyaan investimentii zoonii dinagdee addaarraa galii alergii doolaara miliyoona 49 ol argachuu ifoomsite. Koomishinichi raawwii karooraa kurmaana takkaffaa bara 2018 guyyaa kaleessaa jechuun onkololeessa 6 wayitaa gamaggama irratti kan ibse yoo ta'u kunis kan bara dabree wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu dhibbantaa 7.8 dabaluu isaa ifoomse. Akkasumas kurmaana kana keessa investimentii dinagdee zoonii addaa irraa galiin alergiin doolaara miliyoona 49 kan caale yoo ta'u kunis kan bara dabree irraa dhibbantaa 13 caaluu ibse. Akkasumas kurmaana kana keessa hayyamni investimentii biyya alaa haaraan 123 kan kennamee fi kunis bara dabreen yeroo kurmaana takkaffaa kanatti wal bira qabamee yoo madaalamu dhibbantaa 26 dabaluu isaa ragaan koomishinicharraa argame ni mul'isa. Pirezidaantii Taayyeen sirna gaggeessaa reeffaa Raayilaa Odingaa irratti hirmaate. Sirna gaggeessaa reeffa gameessa siyaasaa fi ministeera muummee duraanii Keeniyaa Raayilaa Odingaa istaadiyeemii biyyaalessa Naayiroobiitti raawwatamee jira. Pirezidaantii FDR Taayyee Atsiqasillaasee dabalatee hooggantoonni biyyoota garaagaraa maatii qaamoleen siyaasaa fi lammiileen Keeniyaa sirna gaggeessaa kana irratti argamanii jiru. Raayilaa Amooloo Odingaan umrii isaanii guutuu haqaaf dimokiraasii fi tokkummaa biyyaaf nama qabsaa'an ta'uu pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon erga miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin ragaa bahu. Ajajaan ajajichaa Leetanaal Jeneraal Shumaa Abdataan giddugalli leenjii ajajaa duultota addaa humna koomaandoo amansiisaa leenjisuun gahumsaa jirraa jechuun miidiyaadhaaf ibsa kennan. Leetanaal Jeneraal Shumaa Abdataan giddugala leenjii ajaja duultota addaa Billaattiitti argamuun leenjii loltummaa bu'uura marsaa 4ffaa eegalchiisuun leenjistoota koomaandoo marsaa 44ffaa daawwatanii jiru. Giddugalli leenjii kun giddugala naamusaa fi cichoomina gonfatee fi loltuu Itoophiyaa jaalala biyyaalessaa qabu itti ijaaramu ta'us ibsan.
Leenjifamtoonni muuxannoo bara dheeraa leenjistoota irraa qooddachuun loltuu cimaa naamusaa fi jaalala biyyaa gonfate ta'uuf hojjechuu akka qabanis hubachiise. Kana malees koomaandoon amanamummaan ofiisaa dabarsee kennuun biyya isaaf seenaa boonsaa kan hojjetu ta'us ibsuu isaanii qopheessaa olaanaan miidiyaa onlaayinii raayyaa ittisaa Leetenaal Kooneleel Wubsheet Chakkol ifoomse. Itoophiyaatti ministeerri maallaqaa obbo Ahmad Shidee aangawoota koorporeeshinii faayinaansii misoomaa idila addunyaa Ameerikaa waliin marii gaggeessuun himame. Walga'ii waggaa IMF fi Baankii Addunyaa cinatti galmoota damee aviyeeshinii fi misooma dinagdee Itoophiyaa haala tumsuu danda'u irrattis mari'atanii jiran. Itti fufuunis piroojeektii buufata xiyyaaraa haaraa akkaataa maallaqaan tumsuun danda'amu irrattis mari'atan. Koorporeeshiniin faayinaansii misoomaa idila addunyaa Ameerikaa piroojeektichi maallaqa dhiyeessa misooma buufata xiyyaaraa fi ijaarsa isaa deeggaruuf fedhii qabaachuun walga'icha irratti ibsame. Kanaanis buufata xiyyaaraa haarayaaf caasaan faayinaansii mijataa ta'e qopheessuuf tumsaan hojjechuufis walii galanii jiraachuun ifoome. Fooyya'insa maallaqa Itoophiyaan gaggeessaa jirtuuf deeggarsi maallaqa Ameerikaa barbaachisaa fi mul'ata waloo milkeessuuf murteessaa akka ta'es ifoome. Oduma walqabattuun obbo Ahmad Shidee Itoophiyaan piroojeektoota fayyadamummaa naannawaa milkeessuuf ijaaraa jirti jahan. Walga'iin ministeerota innoveeshinii gaanfa Afrikaa walga'ii waggaa IMF fi Baankii Addunyaa cinatti gaggeeffame. Ministeera maallaqaa obbo Ahmad Shidee dabalatee ministeeronni maallaqaa biyyoota gaanfa Afrikaa bakka buutonni dhaabbilee tumsitootaa fi dhaabbata misooma mootummaa baha Afrikaa walga'icha irratti hirmaatanii jiru. Walga'ichaan raawwiin hojii inisheetiivii gaanfa Afrikaa kan gamaggamame yoo ta'u, rakkoolee dinagdee idila addunyaa hiikuu fi qindoomina dinagdee naannawaa akkasumas tumsaa jiru caalmatti cimsuu fi hojiirra oolmaa imaammata irratti mari'atamee jira. Itoophiyaan piroojeektoota fayyadamummaa waloo naannawaa mirkaneessan ijaaraa jiraachuu obbo Ahmad Shidee walga'icha irratti ibse. Hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa dhiyeenyaa xumuramee akka fakkeenyaatti kaasuun hidhichi biyyoota yaa'ichaaf anniisaa elektirikaa kan dhiyeessu ta'uu fi daldala daangaa ce'uu babal'isuuf gahee olaanaa qabaachuus ragaa bahe. Naannoon Gaambeellaa kurmaana tokko keessatti warqee kiiloogiraamii 500,000 ol baankii biyyoolessaatti galchuun himame. Naannoon Gaambeellaa kurmaana jalqabaa bara bajataa 2018 keessatti warqee kiiloogiraama 1,588 baankii biyyoolessaatti galchuun gabaafame. Akka naannichaatti kurmaana jalqabaan warqee kiiloogiraama 1,500 baankichatti galchuuf karoorfatanii turuu ibsuun garuu karoora ol galchuu daayirektarri itti aanaan eejansii albuuda naannoo Gaambeellaa obbo Iliyaas Gadaamuu himan. Warqeen galii ta'e kun kan bara dabree yeroo wal fakkaataan yoo madaalamu kiiloogiraama 682 caalmaa akka qabu eejansiin albuuda naannoo Gaambeellaa gabaase. Eegan kabajamtoota hordoftoota keenyaa cuunfaaleen gabaasaa har'aaf jennee walitti qindeeffannee kan hanga ammaa ture yeroo yerootti gabaasaaleen adda addaa kan biyya keessaa fi alaa akka isin dhaqqabuuf toora fuula Facebook Oromoo Voice Media follow like share godhuun YouTube keenya subscribe godhuun hordofaa jechaa hanga sagantaa biroon walitti deebinuu nagayaan nuuf tura.